sabboontu waan uummanni kiyya sirratti hojjetee fi bakka uummata kiyyaa bu'een dhiifama si gaafadha. Uummata kaleessa siifan asirraa miidiyaa kanarraa nu naasaa turtee gastii sabboontuutti sabboontuu wajjin dubbataa turtee hadhan duutee yoo siniin jedhani maal gootu? Anadhaa sinii wajjin haasa'een burga nama du'uu hin danda'a. Naguman jira kunoo fayyaa qaamaa nagaa taa'ee nyaadhee dhugaa jira. Sekoondiif daqiiqaa keessatti namni hin du'a jechuudha. Isinii galee garuu uummanni 622 jirtan kuni rabbiif rasuulii jedhaati. Ijji haadhaayyuu budaadhaa mee mucattii kana onnee keessanirraa tu jedhaa jalqaba. Dhuguma budummaa si keessan jiru qulqulluu namaati yoo taate jalqabatu fiifi. Komentii dhumaan tu jedhaatti barreessa ilaa. Maqaa gooftaa Yesuusiitiin fayyi maqaa gooftaa Yesuusiitiin. Koye obboleetti naasaati. Okay, yamata karaa keeggan. I'm sorry. Rakkoon qabu tufaa fi inni lammaffaanii sabboontuun hin caffarte malee wanti siin goote hin jirtu. Anuu hin caffara viidiyoon baane malee naqannaqee qumxaa uffadhee hin caffara. Sabboontuun maatsanii si gabbaastee akka lukkuutti luka ol qabdee sinitti agarsiisne. Kan maatsanii ofii akka luka lukkuutti ol qabdee sinitti agarsiise. Asirraa leenca funaanee feemasa addunyaa kanaa ta'ee jiraataan jiru. Nan sobee hin sobdee jedhimee intalli Oromoo asirra teessee qaama si osoo hin agarsiisiin nagaa asirra jirti hin beeknu naan jedhi. Maal caffaraa min chiggiraallee? Maal taa'oo caffarte? Inde ijoollummaatitti jira. Eerumtee abbaa manaa hin qabdu dhaltee of jalaa hin qabdu maaltu siin ga'e? Kana hin laalina. Hadha mucattiin kun ol fuutee luka sii ciccitee jiru sinitti agarsiiste. Qaama si harma siirra maaltu jira hin beektanii? Tafarri irratti immoo maaltu jira hin beektanii? Moo qaama sii qofa miila kana jala qofa ilaalee cicciree jira? Luka qofa filatee dhukkubni. Giddi qullaa sii baastee qaama guutuu dhaabbattee yaa Oromoo kiyya akkasitti qaamni kiyya akkas ta'ee jira. Jettee akkasiin agarsiifattutti hin ta'u. Hanga dhiiga argita nutti qarqaarsi hin ta'u. Hanga gulukoosii sireerra ciistee gulukoosii uffattee wayi kulaalittii hanga jedhamutti qarqaarsi hin ta'u. Maal rakkoo maalii qabu? Dammoo kan ajjelaa wajju kan suunii hin baasne ammisaantimii kan hin baasnetiyyuu yoo ifnaan nyaw jedhe dhugaa keeti jedhe. Yoo immoo nyam jedhe dhugaa keeti jedhe. Garana sin dhuftu dhugaa keeti garana sin dhuftu dhugaa keeti maaliif gad dhaabbata dhabdu? Boroo sirragaa narragaa jette yaaddetta keessattuu shamarran taatanii shamarranitti yeroo ija baastu hin qaaneffattu. Maalitti beetta borri madaamii zayitii sitti facaasti? Maalitti beetta hojii rabbii kana? Dhiisaa isin yoo qarqaaruu dhiistanii Oromoon kutaa 11 yoo diddan immoo intalli intala eenyuu akka taaten beektanii garuu ilmaan sikkoof mandootii bar. Warra intala jaraa quba itti qabde ijaan laalta jennaan war garagalee xiffii sitti kaa'uudha bar. Nan deemsisinaa fagoo nan deemsisinaa dhaabbadhaa. Kan qarqaaru kan dhiisee adeesu. Wanta kana sila lixee naqadaadi jette barariin jedhan. Sila itti seente waan kana immoo galmaan ga'e na agarsiisi sabboonni. Galmaan geessu malee natti dutte karaaf garanaa natti dutte xixiqqishuun kun jettee abadan hin deebiin. Silatti seente waan kana xumuruu qabda. Isii galee oduu warra soddomallee hin eenyuun taane arraba kennan ani siifan kamaan nama arraba namaatiif. Amma siifa waa'ee arrabaa dhiisiitii yaaduma jiru dubbadhu nama arrabsin arrabaa fi wanti kun amma waliin gitu waan ta'eef waa'ee gargaarsa waan gaarii dubbadhu amma sun yaani yoo ati nama tokko arrabsite namni arraba sii deebisa waan ta'eef. Gorsa Muktaar nam beektu ani nama atamina yoo wal faallaa dhaabbanne gaariin ta'u waan ta'eef yaaduma gaarii yaaduma uummata wal taasisu dubbadhu malee kaanas qabdee kaanachi qabdee akkana yoo jette ammallee faallaa walitti deebiin. Ummata wanti takka faallaa deebitee. Ati tokkotti amma fakkeenyaaf sabboontuun hin qarqaaramti hin qarqaaramti. yaada kee qabattee yoo deemte yaada kee uummata faallessuu waan danda'uuf yaada kana amma asiin akkana boosaa dhiisiti yaada nama jajjabeessu yaada nama tokko dubbadhu. Yes. Salaam alaikum.
hin qarqaaramti. Dubbiin baay'attee fi fardatti hin fe'anii jette Oromoon. Yaa Oromoo ittiin taphatinaati yoo gargaartan gargaara yoo dhiistan dhiisaa malee marima irratti taasisaan oolina akka nama du'eeti saaxinitti soqanii. Asumarraa koloo ganniirraa Dooktor Finaanirraa Qandoorraa Bareedduurraa Siifanirraa Muktaarirraa ammanan kenna jira asumarraa kaasaa maanni. Akkanaa dubbadhu jenne malee waan biraa jechuun amma yaada faallaa biraa haasofne gaarii miti akkatti yoo dubbatte irra wayya yaada nama tokkoomsu kan dura jiraatu jedhi ammuma darbadhu ana ammanan gargaara jedhi dubbadhu hatumti Muktaar. irratti walii galtanii yaada kana warroonni asirra jirtanii warroonni jala jirtan amma gargaaramuu ka jedhu irratti walii galtanii jirtanii. Kanuma bari wanti guddaan illee malee maal goona saawoluun faayidaan qabu Muktaaroo jedhi. Amma haga tokko kalee dheengadde. Illee gargaarree jirra yaa waan guddaadhaa miti beektaa sun uummata akkaallee miti. Sanumayyuu namoonni immoo gaafsan iyyatanuu baay'een isaanii hin kennine. Innaa kanaaf amma isaa gargaaruu jechuu barbaadeetan. Okay. Muttaari warrummaa biyya biraatu dhiisaati. Warrummaan Dubaayii kana keessa jirtan. Mee nutu walitti dachaanee haa gargaaru. Nu hin geessi hangeessi itti rakkatte birrii hageessi itti rakkatte san dhibba osoo gurra hin geessina jechuudha. Okay, anamina tokko jennee haa eegallu anaka kootti. Anama akka kootti diraama 300 ganama bakka jirtutti yookiin milkitti yookiin isittiin kennaaf okke. Anillee giraama 200 nan kennaaf. Anillee dalagaa irra hin jiru mana oola 200 nan kennaafi nama bakka buusaati nama bakka deemee namarraa fuudhullee bakka buusaati. Namni kun walitti dhufee warra suuqii qabullee tokko manuma namaarra deemanii haa guuraniif hime Dubaayii matani keessa ka biyya biraa ittuu dhiisaati. Namittiin sun ammaa buute siifanii sun. Entu booseen. Embooneeyyo. Entu boosee Dooktor Finaani entu boosee. Saboontu sorry dhiifama waliin uummata karaarra waan jiruuti. Qimii ture qabda. Dhiifama saboontu. Qimii ture na waliin qabda. Ayyee ishee. Asin jaaladhu esi. Barreesseera naaf ergi okay. Maaf na jaallatamaa kan na jaallatu abbaa manaa qaba. Ati yeroo kamiyyuu nama waloo of malee sii takkaa dubbii nagaa buusu argan beeku kanaaf isi jibbu. Rabbi si haa fayyisu. Okay. Ayyee. Maal ture immoo duu? Ana jechuun yeroo baay'ee si argaa miidiyaa kanatti siifan kamaaltuun hin jaalladhu. Kanaaf waa'ee gargaarsaa deebi'amu waa'ee biraa deebi'amu. Hattuun jaalladhu hattuun namni hattuun hin jaalladhu waattee beektaa? Ana takka hattu jettee asirra na baasisee beektaa? Isin ammoo wal lolaatanii footoo kee ilaalame mee qoy guruupii koo keessa waatu jira waa malee. Dhaqi ilaalee. Sabboon tokko. Screenshots godhadhe. Oye. Sagaleen koon jira deebi'ee dhufee jira ifama Oromoo geessachuu deemiti. Bareeddu sanyii jawwee. Wayyee ganni. Akkam jirta nagaa jirta? Nagumaame akkam? Jirra fayyaadha. Ani gama kiyyaani sabboontu dhaqee illee ilaallee boru dhaqee illee hin laalaa. Hagammaatu dhaqee gaafachuu dhabu kiyya ifama walitti bu'aa ishee amaaru. Rabbiin uummata Oromoo kana fuullee nama dhaabini. Yaa jarana akka itti bulu rabbumaaf beeka. Waan taanee bulu rabbumaaf beeka. Namni barqaan hin jiru. Namni qulqulluun hin jiru. Hundi keenya iyyuu cubbamtoota. Waa lafa kanarra deemu hundi keenya iyyuu cubbamtoota. Nama gargaaru godhadhaanii. Milki. Dubbadhume. Dandeessanii akkaawuntii asii biyya kanaatillee nu kennaati akkaawuntii Itoophiyaatillee kennaa namni dandeessan waan dandeessanii bira dhaabbadhaa hoon dandeenye immoo itti dhiisaa itti aansee saayibban mucayyoo kanaa sabboontuun fira baay'ee qabdi gizee fayyaa nama baay'ee qabdi saayiba baay'ee qabdi hiriyyaa baay'ee qabdi hiriyyaan gaafa fayyaa qaban bicha oloon ta'in gaafa kufan illee nama bira dhaabbachuun dirqama. Yoo gamtee gargaarsuma uummata Oromootu dhiisatee akka hiriyyootaatti walitti dhufnee tikkeetti ishirraa kunnee hin galchina. Dhugaa Rabbi. Anaan dabalatee, Ifnaan dabalatee, bareedduudhaan dabalatee warri hiriyootni ishii jirtanii tikkeetti kunnee gara biyyaa hin galchina. Dhiisaa uummatumti Oromoo kunuyyuu Ati nama gashii sabboontu maammee Orroo nama jedhu kana gashii. Okay.
milkii akkaawuntii ati maxxansite kana haa qabatanii qabadha. Anillee iskiriinshooti godheera. Kana baasuuf gadi bu'ee kaadhaatiin ilaalee kaadhaatiin akkaawuntichi okee akka waan iskiriinshooti godhadha. Ila warra sira jirtani andurallee gargaaree ture diraama kumaa mallee dabalee diraama kumaanan kennaafi okee kunoo fidee harkatti kenne haati kunoo tanaa biyyumatti illee galchuu jedhee bakka wallaahi wama namni gargaraa qaba biyyumatti illee namnummaan sharafuuf hin jiru jedhee fidee kunoo harkasiitti kenne haati tanaa. Wallahi rabbiin jazaake milkii akkasiin jedhu ni beekta. Milkii rabbiin jazaake si haa kafalu. Rabbiin ilmootee fuula namaan dhaabin. Rabbiin bakka ati baaftee si haa guutu. Rabbiin gaafati rakkatteellee gaafati dadhabdellee si bira haa dhaabbatu. Annamuma imaaraatii keessa garaa nuusuun nama bira dhaabbatu wallahi si tokkocha argani. Ani kuwa histi waliin yaada. Rabbiin yaada muraada keessi haa guutu obboleessi kiyya wallahi. Amin. Nama onne qulqulluudha. Amir modeesara taphataa. Akkaawuntii maxxansaatii lafti ramadaanaa waan kuma takka kuma lama haa ta'u gargaaraa ni baqa eegana gargaaraa itti uummata Oromoo rabbeedhaati. Hin tuffatina rabbi jedha warra siibuuti hin tuffatina wallahi nama dhaqee qaamaan argitu kun sanyii jawweellee bareeda sanyii jawweellee dhatti argite wallahi nama qaama dhaqee argitu dibamuu si qofa beeka jechuun kaawwan qalbii fakkaachuu danda'a. Har'a tarii fayyaa qabna akka barbaadne gabbaanee galuu dandeenya. Rabbi guyyaa keessa Arakiin illee galchuun Mubarakii miti kun akkaawuntii Mubarakii kabiraan qaba. Kuni fooleen 15,000 Mubarak akkaawuntii biraan qaba. isaa miti namatu isaan banateera. Amir modeesara taphataa dandeetta. Anis wanti kun jedheetiin eeguu barbaade. Isa ta'uu danda'a galchi. Nama sensitifii. Bareeddu. Okey ganna buusu rakkoon qaba. Miti bareeddu taane. Bareeddu arsii. Like ummata keenya dhugaa sababni tun yoo muu fayyaa qabdu. Wayya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana shenna beetti fati ana toofiq ishee. Ayyee. Akkam nagaadhaa wallahi nageenya iyyuu ani dhifama. Dhumnee si gaafannaa waan nyaadhaa irrallee asaniin beera irra turuun barbaadu milkii.